Jarra namun jiru ala seenaadha rakkottaadha. Amma kiseentanitti sirba kanaa sin affeereera. Warra jirta seenaame warri hin jirrellee booda dhaggeeffachuu danda'u. Iko dhaggeeffadhaa sirba kana deemsa. Akka wal biraa hin hafneen hin jetti magartuu abboontu keenya. Naaf kalcha egaa barbaadan boodeen isinii xumura. Yeroo keessan isin jalaan fudhadhu jedheeni peejirraan dhufeen peejirra namuun jiru ture peejirraa balleessin karanatti deebi'ee baay'een keessan peejii kiyyaan beektanii normal feesbuukii qofa beektu jechuudha. Ifama egaa sun nagaan jedhinan gara oduu seenee fakkaataa akkam jirtu fayyaa keessanii ilmaan Oromoo qaalii hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya alaas carraa argattanii tarii viidiyoo kana arguu dandeessan akkam naa jirtu fayyaa keessanii jirtu ani jira galata waaqayyo. Kaameraan sirriitti mul'isu naan jechaa jirtu fakkaataa sagaleen koo hin dhagaamu ta'e callisee naasa'u. Kaameraan egaa intarneetiidha kanaaf intarneetiin gahaa miti week jedha asirratti nasnatti argisiisa. Okay, gara dhimma kootii tan isinii deema har'a dhimmoota lamaan tokko qabaddeen dhufee jira. Dhimma sanarratti irratti mari'anna jedhee yaada waan tokko irra akka geenyus immoo abdiin qaba. Akkuma beekamu egaa biyya keessatti ajjechaan hidhamuun akkasumas immoo mootummaa sirna nama nyaataa kana jala ilmaan Oromoo qeerroon baay'een isaanii jala baqatanii bosona keessa akka jiran baay'een keenya ni beekna. Egaa dhimma lamaan tokkoon qabee dhufe dhimmi tokkoffaa fi akka murteessaatti ani qabadhee dhufe keessaa ni jalqaba. Obbolaa keenya yookiin qeerroo keenya biyya keessatti hidhamaa ajjeefamaa jiraniif maal haa goonu? Maalin cinaa dhaabbannu akkuma agartan guyyaa guyyaadhaan hin dhageenya. Inni kun kan dhageenyu isa xiqqaadha jechuudha yookiin bisa muraasa. Kan hin dhageenye garuu kan konkolaataadhaan haramanii mana hidhaa adda addaa keessatti iraarfamaa jiran lakkoofsan qabani. Nutoo isaaniif maal gochuu qabna? Akkamitti isaan cinaa dhaabachuu qabna? Achi keessatti rakkoo isaan irra gahaa jiru kana maal godhuu qabna? Kana yoon jedhu dhimmi kun dhimma nama dhuunfaatii miti dhimma hunda keenyaati. Ni jiru beektonni keenya hayyoonni keenya biyyattiidhaaf bara fuulduraatti waan gaarii hojjechuudhaaf walitti qabamanii walgahii iddoo adda addaatti walitti qabamanii akkasumas immoo dhimma isaan ilaallatu irratti waan hojjechaa jiran jechuudha. Noo maal hojjechuu qabna? Callisneetuma Facebook irratti walitti wanyamoo walitti ijinamoo waan tokko godhuu dandeenya. Dadhabne yoo dadhabne bakka jirurra yoo humna dhabne yoo dhaqne isaan faana dhaabbachuu dadhabne ikonomikaalii qarshiidhaan isaan gargaaruu hin dadhabnu. Namni kamiyyuu namni biyya alaa jiraatu kun yoo xiqqaate guyyaa kanatti namni osoo hojiin hojjanne yookiin immoo namni osoo hin mindeeffamne biyya alaa keessa jiraatu ni jira jedhee yaadu. Namoota akkanaa kanaaf maal isaan gargaaruu dandeenya? Akkamitti isaan cinaa dhaabbachuu dandeenya? Isaan boruuf abdii maalii qabani? Akkuma agartan intarneetni cufamee jira. Iraarfamni immoo biyya keessatti caalatti baay'achaa jira. Mee maal haa goonu? Mee irratti haa mari'annu? Mee asirratti maal haa goonu? Internet irratti miti odoo gara keessaatiin mari'anni gaariidha. Maaliif asirratti mari'achuun keenya immoo diinaaf illee waan gaarii ta'a jechuudha. Inni biraa wanti jechuu barbaade dheengadda kaleessa malee dheengadda natti fakkaata. Muhammad Aljeezraa
maqaan isaa akkas jedha. Inni dubbatee ture anis akka yaada dabalataatti wanti jechuu barbaadu sabboontota ciccimoo yookiin immoo weellistoota bebbeekamoo uummata Oromoo weelloo adda addaatiin kakaasaa turan baay'een isaanii qabamaa jiru. Qabamanis jiru. Fakkeenyaaf kan akka Tafarii kan hafanis ni jijjiiru maqaadhaan baay'een barbaachisu. Namoota akkanaa kanaaf baay'inaan sirboota isaan hojjetanii suuraa isaanii agamnu yoo sheer godhaa deemne caalatti akka diinaa dabarsinee too kennaa jiru natti dhaga'amaa jira. Anillee waan Dhingadda Muhammad isaan irratti deeggaruu barbaadeeni. Maaliif anguma nuti waan kana sheer goonu post goonu hojii isaanii ifa ba'a. Isaan kan qabaniftu maaliif nuti immoo maal godhaa jirra. Kanaaf waan akkana kanarraa of qusannee gaariidha. Yoo gargaaruu dandeenye gara keessaatiin namoota biyya keessa jiran walitti dhufeenya godhannee yookaan bilbilee waan isaan barbaachisu godhuufii qabnaan jedha. Inni biraan yeroo darba yeroo baay'ee buusii gargaarsa ijoollee biyya keessaatiif jettee turte jettanii namoonni na gaafachaa turtan jirtu. Buusii goonee turre. Salphumatti gara 30,000 akka qarshii biyyattiitti walitti qabnee turre. Garuu hangi ta'e namoonni yeroo san miidhaman yeroo irreechaa san miidhaman namoota muraasa hanga ta'e irraa gargaarree jirra. Hangi ta'e immoo akkuma agartan interneetiin hin jiru haalli ittiin walitti dhufeenya gooneetoo isaa namoota biyya jiran waliin eenyu akka miidhame eenyu maalirra akka jiru wanti quba wal qabnu hin jiru. Buusiin kan buusne kun isaanii gargaaramanii kun isaanii istaag ta'ee hafee jechuudha kan hin gargaaramin illee ni jiru. Kanaaf mee maalaa hojjennu nuti amma gaaffiin kiyya inni guddaa nuti maalaa goonu mee callisnee walitti iyyuu bichaan qofti bu'aa nuuf hin qabu. Maal goona asirratti as baanee yoo haasofni qofti qilleensa uummataaf homaan godhu haasofni keenya homaan fayyadu uummata. Waan uummata fayyadu reyaalitii qabatamaa mee maalaa goonu uummata keenyaaf. Waan dandeenyu waan humni keenya nu eeyyameen uummata keenya maalaa goonuuf mee kana wanti jechuu barbaade. Inni biraan immoo ololo adda addaa Facebook irratti wal oofamaa jiru kana xiqqoo wantoota maqaa namaa dha'uun natti hin tolu. Waan gama viidiyootiin waa waliin jedhamaa jiru kana nan argaa nan dhagaa. Mee jarana akkuma beekaa qabnu wallaalaas akka qabnu hin dagatiina. Maal jedha Oromoon sanyii namaa keessaa waa hin dhabamu jedha. Sanyii namaa keessaa kan mudoo qabus kan dandeettii qabus hin dhabamu jechuudha. Waan dhabamu wanti badaanis hin dhabamu. Kanaaf mee wallaalummaa masaatiin wallaalaadha jennee bira haa dabarru. Maaliif jabeessinee qabne dhimma irratti xiyyeeffannoo dhisnee bari dhimma biraa irratti xiyyeeffannoo kennaa jira natti fakkaata amma wayyaadu. Namoota viidiyoo adda addaa waraabuudhaan sabboontota ofiin jechaa turanii amma immoo as garagalanii uummata jeeqaa jiranii jiru. Namoota akkasii mee yeroo beekumsa isaa irraa fudhannee jirra waan namatti toludha. Gaafa wallaalee immoo mee wallaalee jedhaati bira dabraa isaan irratti hin xiyyeeffatina. Maaliif isaan irratti yoo xiyyeeffannoo gootan kaayyoo keessaan dagattu jechuudha. Namoonni kaayyoo qabdan namni kaayyoo qabu jireenya isaa keessatti chaalenjiin isa qunnamuu waanuma jirudha. Kun immoo kaayyoo nama dhuunfaati miti. Kaayyoo uummataati, dhimma uummataati, dhimma saba bal'aati. Dhimma saba bal'aa kanaan immoo namoota muraasa qubaan lakkaa'aman nama 2 yookiin nama 3 jettanii yaada keessan irraa hin deebi'ina. Walitti wallaala namoota muraasaatiin walitti bu'iinsa sinuumina walii galaasini. Yoo danda'ame wallaalaa ofii gorfachuu fi deeffachuu waan namatti toludha. Yoo hin danda'amne ta'e immoo namni nama horii osoo ta'e yookaan hin qalanii yookaan hin gurguran. Meeshaa osoo ta'e immoo kan baasanii gatan. Nama waan godhanii qabanii callisanii ilaalanii jechuudha. Amma guyyaan dhufeetoo isaafis wanni ta'e galuufitti amma inni of barutti callisaatii ilaalaanis hin jedha. Waan baay'ee waan isin jedhu hin qabu. Wanti ta'aa jiru egaa biyyoota alaatti iddoo adda addaatti beektonni keenya hayyoonni keenya walitti dhufanii dhimma uummataa irratti walii galaa jiran mari'achaa jiru. Waan namatti toludha waan nama gammachiisudha. Garaagarummaan uummata Oromoo gidduu jiru dhiphachaa jira. Waan gaariidha. Akkasumas ammas wanti dabalee jechuu barbaadu gara uummata Amaaraatiis ta'ee gara uummata saba adda addaatirraa qeequmsi arrabsoon wanta adda addaa akka uumala uummata Oromoo irratti
inni guddaan ummanni Oromoo kaayyoo mataa ofii qaba maaliif akka qabsaa'u hin beeka kanaaf warroota akkasuma haasaan jalaan qabiina in dhaggeeffatinaayyo dhugaa agartanii akka nama hin agarree fakkeenyaaf namicha akka Daruu Zahararuu jedhamu tokko fa'aa dhugaa baay'ee na jibbisiisa kan akka Yoonii Maanyaa jiraani baay'eedha namoota akkasii tuffadhaati bira dabraa maaliif seetan isaan kaayyoon isaanii attentionii keessan hatanii kaayyoo keessan irraa duubattee sin deebisuufi waan isin hojjettan waan hojjechuu qabdan akka dhiistanii gara isaanii deebitanii yaada keessan isaaniif kennitanii kaayyoo keessan irraa akka duubattee deebitaniif malee waan biraatiif miti jechuudha deebinaan immoo hanga beekantu hangasi namni hanga beeku waa dubbata hanga beekantu beekumsa dandeettii isaaniitu hangasi dandeettii isaanii san immoo xiqqeenya isaa gaafa bartan madaala keessanii wal cinaa qabdanii gaafa madaala isinii kaasu isaatii bira dabraa jechuudha namoota akkasiif yeroo hin kennina abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu namni karoora qabu namni kaayyoo qabu maal akka hojjetu hanga beeketti wanti duubatti isa deebisu hin jiru nama karoora hin qabne nama kaayyoo hin qabneedha kan kanas dhaggeeffatu malee namni karoora qabu adeemsa mataa ofii beeku garatti deemu namni beeku namuu hin dhaggeeffatu namuu fugurra laatu yoo dhagee illee tokko dhagee tokko dabarfachuu qaba jechuudha ummanni Oromoo rabbinaa jedhu ni bilisooma bilisummaan uummata Oromoo immoo bilisa biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti hundaaf taati jedheen amana maaliif handurri biyyattii tanaa yookiin immoo utubaan biyyattii tanaa Oromoodha Oromiyaadha kana ni beekan isaanis kanaaf isaanillee hangara adda addaa iddoo adda addaatiin dhufanii uummatatti gufuu ta'uu barbaadanii yaada isaan burqisiisan yaada gaarii yoo ta'e fudhatanii bira dabruudha yaada badaa yoo ta'e garuu tuffatanii bira dabruudha kanan isiniin jedha mee obbolaa keenyaaf hayyoota keenyaaf namoota ummata Oromootiif saba Oromootiif jedhanii warra lubbuu isaanii wareegameef maatii isaaniitiif maal haa goonu mee siidaa tokko waan biraa miti siidaa tokko qabsaa'ota keenyaaf wareegamtoota keenyaaf dhaabnee yaada barru oduu qofatti nafnu gochaatti jijjiirree waan ummata keenyaaf boru ta'u waan nutis boru ittiin seenaan ittiin nu yaadatu waan dhaloonni dhufu boru ittiin nu galateeffatu waan saba keenya fayyaduu danda'u irratti walii haa gallu ammuma nuti asirratti walitti wa'inuu wal raabsinuu walitti iyyinu diinaaf karaa banaa deemna kinoo walitti bu'anii kinoo akkana waliin jedhanii kinoo akkana ta'anii nuun jedhu kanaaf namoota waan hin taane haasaan koomentii leen kenninaafi dhugaa koomentii leen kenninaafi yoo ati ishii tokkoof koomentii kennite isheen kaan immoo duubaa jalqabdii jechuudha isaatii bira dabraa callisuun mataan isaa bar deebiidha deebii ulfaataadha callisuun mataasaa nama galuuf jechuudha kanaaf kanan isiniin jedha sirba margeetta isiniif ufaa dhaggeeffadhaadha maal akka goonu amariyaanu ijoollee baay'eetu jira asirra ijoollee beektoota ijoollee ciccimoo ijoollee waa hojjechuu dandeessan ni jirtu dhiiras ta'ee shamarran walitti haa dhufnu biyyi tuni nu malee namuun qabdu hayyoota keenya duuba hiriirru beektoota keenya duuba hiriirru nusaa gahumna keenyaati ani gama kootiin nan beeka yookaan beektuudha yookaan hayyuudha ofiin jedhee miti kana waa dubbadhu garuu kan waan kennu qabu iddoo kana hin jedhamu jedha borullee gammachuudhaan biyyattii sana keessa jiraachuudhaaf yoo har'a waa gumaachineedha obbolaan keenya qofti itti wareegamanii namoonni kun qofti itti aarsaa godhanii nuti yoo boru akka nama waan isaan wajjiniin waa hojjeteetitti laphee keenya dhiibnee yoo gara biyyaa galuuf kan deemnu ta'e kun sheemi nuti ta'a saalfii darreedha kanaaf waan gaarii haa hojjennu wal arrabsuu wal qeequu walirraa dhaabadha kana isiniin jedha mee sirba tana xiqqootti isiniif baay'ee waan jaalladhuuf sirbatti yaadaan isin dhiyeessan sirbichillee walitti dhiyaata kanaaf Sonitti bumayomu amma boda samni kon gabromu dubben dhuma sechi garala
bakkondaatti. Hiree kanarratti diinni maaf nu daalti? Silas maaf nu daalti? Tunggu. Seesi qabsoonan xumura diddaa gabrummaati. Yaa gabrummaati. Tooftaa diinaan barre fuula ishee qorumneeti. ዳኒ ለውጥ የጀዋር ተከታዮች ኢትዮጵያ ውስጥ አትገቧትም። ኦ ማይ ጋድ። ኦኬ አሁን ምንም ማለት አልችልም። ለማንኛውም የምናገርበት ቀን ስላለ no, I will not say anything. I don't have time now. አሁን ሰዓት የለኝም። ሌላ ጊዜ ምናልባት የምናገረው ነገር ይኖራል። በአማርኛ አዲስ የምጽፉልኝ ሰዎች ኦኬ። ለማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በውስጥ በኩል ጠይቁኝ። ጥያቄያችሁ መልስ ሰጣችኋለሁ። ምንም ችግር የለውም።